Akkam jirtan daawwattoota OMN oduu ijootiin isinitti himaa ani Faayiza Ilaas jalqaba irratti qondaalonni mootummaa jila abbootii gadaa Karrayyuu irratti yakka duguggaa raawwatan akka to'ataman mootummaa waliin waliigallee jaane abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan olaanaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa erga jechaan jumlaa hooggantoota jila abbootii gadaa michillee as hawaasni horsiisee bulaa Karrayyuu tasgabbii akka hin qabne himane abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa turtii bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkii waliin taasisaniin yaa'insi gadaa Karrayyuu keessumaa kan dullachaa sababaa kanaan hooggansi jalaa wareegame akka addaan hin cinne waan godhamuu qabu himanii jiran abbaan gadaa Tuulamaa. Ijoo teenyatti aanuun godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti lammiileen milishaa Amaaraa fi Faannoo jaaniin qe'ee ofirraa buqqaafaman birmannaa dhabuun rakkoo jabaarra bu'anii jiraachuun himame. Milishaan Amaaraa deeggarsa mootummaatiin socho'uu Faannoo godinaalee lamaan keessatti haleellaa ji'oota afran dabraniif uummata nagaa irratti raawwataa turaniin namoonni hedduun lubbuun dabranii qabeenyi hawaasichaa guddaan saamamuu fi barbadaa'uun uummanni kuma dhibbootaan lakkaa'amu qe'eerraa buqqaafame dirreerraa faca'eeti jira. Hawaasa jireenya isaa idileerraa buqqaafamee dirreerra faca'ee jiru kanaaf birmannaa qaama maraatu barbaachisa. Haleellaa milishaa Faannootiin itti fufiinsaan raawwatamaa jiru qolachuufis humna barbaannaa jaane. Ijoo teenya gama birootiin lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaatti hidhaa jiran qaama waa'ee keenya dhimma dhabuun rakkoo hamaa keessa jirra dagatamnee jirraa jiru. Manneen hidhaa garagaraatti haala qabiinsa ulfaataan waggaa tokko oliif hidhaatti uguramanii jiraachuu kan himan lammiileen kunneen mootummaan Saawud Arabiyaa biyya keenyatti nu deebisuuf hayyamamaa ta'us gama mootummaa Itoophiyaatiin xiyyeeffannoo dhabuun rakkoo keenya itti fufsiisee jira jechuun komatu. Namoota siyaasaa dhiyeenyaa hidhaatii ba'an keessaa tokko kan ta'e Hamzaa Booranaa dabalatee namoonni hedduun lammiilee manneen hidhaa Saawud Arabiyaatti dararaarra jiraniif sagalee ta'uurratti argamu. Mootummaan Somaaliyaa walitti dhufeenya gosa Somaalee Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduu jiru jabeessuuf adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaaden ONLF galmee shororkeessummaa jalaa haquu beeksise. ONLF waggootaaf adda bilisummaa Oromoo fi Gimboota Sabaat waliin shororkeessaa jaame mootummaa wayyaanetiin farrajamee kan ture yoo ta'u bara 2018 irraa eegaluun himanni kun Itoophiyaa keessatti irraa ka'us bara 2017 irraa jalqabuun Somaaliyaa keessatti shororkeessaa jaame adamfamaa ture. Mootummaan Somaaliyaa ONLF adda bilisummaa uummata Somaalee Itoophiyaa malee shororkeessaa miti jiru. Sirni bilxiginnaa kan maqaa Oromoo himatu waraana bilisummaa Oromoo waggoota hedduuf mirga uummata Oromootiif falmu moggaasa shororkeessummaa itti maxxansee jiraachuun isaa ni beekama. Ijoo teenya xumuraatiin badhaasni nagaa waggoota 3 dura dhaabbata biyya Jarmanii dhimma nageenyaa fi walitti bu'iinsaa qoratuun Abiy Ahmediif kennamee ture irraa mulqamuun ibsame. Dhaabbatichi Abiy Ahmed Itoophiyaa fi Eertiraa walitti araarsuuf yaada jiruun ejjennoo tarkaanfachiisaa ture bu'uura godhachuun badhaasa namoota nagaa buusuuf abdiin irratti gatamuuf kennamu kana bara 2019 Abiy Ahmediif kennee ture. Haa ta'u malee Abiy Ahmed yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaatiin qormaata jabaa keessa buutee jirtu kanatti kaaba Itoophiyaatti wal waraansa kaasuun sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan akka raawwatuuf sababaa ta'ee jira. Badhaasni kun isaaf hin malu jechuun irraa mulqee jira. Tolega daawwattoota OMN oduun ijoon sa'aatii tanaaf qabanne sangammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenyatan idilee keessatti istiidiyoo teenyatan hoonirraa galgala kan isiniif dabru ta'a hanga makiyyaan nagaatti.